waan addunyaan halchitu malee wanni addunyaa kana kan walchinu yoo jiraatte meeshaa teknooloojii ka barbaraan waan aaraa uuma deeman kan qofa. Waan akka beekumsa aadaa waan akka argaa dhageetti falaasaf hagummate Oromoo qabu isaan hin qaban. Isaan barreeffateef ka isaanii guliyaan malee. Jaarsi Boorana maan naan jedhe yoo karaa amantaallee hin taate amantiin addunyaa kana gugurdoon waan bar nabiyoota namaatti himti jedha. Uummati Oromoo immoo waan bar waaqaaf namni hin jiru namaatti himedha. Nama waaqa irraa wadhagayeef namni nabii irraa wadhagaye nabiyoota irraa wadhagaye tokkoo miti. Nu waan waaqa irraa dhageenye qabna. Waan nabiyoota irraa dhageenye akkamii fudhanne waan waaqa gadhiifne. Akkas jedhe Jaarsi Boorana amma dambala waari'u kaas keessatti infoormaantikii guddaa beekame. Jaarsi kitaaba kan guutuun isa jechuu hin danda'a. Kanaaf uummati Oromoo argaa dhageettiin isaa waaqaan waltajjitu.